Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaalu End of Unit Summary kan jedhu kana waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa viidiyoo darbe keessatti waa'ee maaliitti kan nuti waliin ilaalle vector resolution kan jedhu waliin ilaalleeti turre. Akkasumallee review questionii isaa waliin ilaalleeti turre jechuudha. Isaan kana waliin ilaalleeti turre. Virtual lab kan jedhu kana laabii keessatti kan isin ilaaltani laboratory keessatti barsiisaa keessan faana kan ilaaltan ta'a. End of Unit Summary waliin ilaalla jechuudha. Scalar is a quantity specified only by its magnitude. Egaa scalarin jechuudha. Scalar quantity jechuudha. Maaliin kan inni ibsamu magnitude qofaan kan inni ibsamu jechuudha. Kana irra deddeebiin waliin ilaalaatii turre. Kutaa 9ttis barattaniitu jechuudha kana. Vector is a quantity specified by its magnitude and direction. Vectoriin immoo jechuudha maaliin kan inni ibsamu jechuudha. Magnitude fi directioniidhaan kan inni ibsamu. Hammaa fi maaliin ibsamu? Kallattiidhaan kan inni ibsamu. Garuu scalarin immoo hamma qofaan kan inni ibsamu jechuudha. The vector is represented by an arrow drawn at the suitable scale where the arrow length represents the vector magnitude. The arrow direction represents the vector direction. Egaa vectorii jechuudha. Maaliin bakka buusuu dandeenya? Kanaan akkasiin bakka buusuu dandeenya. Asirratti egaa lengziin kun maaldha? Magnitude asii kaasee inni as ga'u kun jechuudha. Lengziin isaa kun maal bakka bu'u jechuudha. Magnitude vectorii sanaa kan inni bakka bu'u jechuudha. Magnitude maalii sanaati? Magnitude vectorii sanaa bakka bu'a. Arrow ishiin kun immoo xiyyi ishiin kun immoo maal nutti agarsiisa jechuudha? Maal bakka bu'a? Directionii nutti agarsiisa jechuudha. Two vectors A and B are said to be equal when they have equal magnitude and the same direction. Asirratti vectoroonni lama A fi B jechuudha. Equalidha kan jennu yoo maal ta'edha jechuudha. Magnitude isaatiin wal qixa akkasumallee kallattiin isaa yoo kan wal fakkaatu ta'e jechuudha. Equalidha kan jennu egaa magnitude isaas wal qixa ta'uudha qaba. Akkasumallee kallattiin isaa wal fakkaachuudha qaba jechuudha. A fi B vectoroonni kun wal qixa ta'uudhaaf maal ta'uudha qaba? Magnitude isaatiin wal qixa ta'uu qaba. Kallattii isaatiinis wal fakkaachuudha qaba jechuudha. For the two vector A and B, the resultant vector jechuudha. A fi B maanni vector yoo ta'an resultant isaanii maal ta'a? Resultant isaanii A plus B ta'a jechuudha. Resultant isaanii yeroo walitti daanu A fi B yeroo walitti daanu maal ta'a? Resultant arganna jechuudha. When the two vector are in the same direction. Kuni yeroo the same direction jechuudha. Kallattii tokko yeroo ta'an jechuudha. A fi B kallattii tokko yeroo ta'an. Maaldha? Resultant isaanii walitti hidhaatu jechuudha. Walitti kan isin hidhaatan. Yeroo opposite direction ta'an kallattii faallaa yeroo ta'an immoo maal ta'a? Resultant isaanii jechuudha. Vectoroonni lamaan kun A fi B. Maal ta'a? Vector A minus vector B when the two vector are in opposite direction. Yeroo kallattiin isaanii faallaa yeroo ta'u immoo jechuudha. For two vector A and vector B, A plus B equal to B plus A. Kun maani? Commutative property of vectoriidha. Kun waluma qixaadha jechuudha. Kun maal jedhama? Commutative property of vector jedhama jechuudha. Bakka wal jala jijjiira malee waluma qixaadha. Kanaan maal jennaani? Commutative property of vector. The method of finding the component of
vector is called resolving vector. Egaa vectoriin nu kenname tokko komponentii horizontal component fi vertical component itti qooduun keenya sun maal jedhama? Resolving vector jedhameeti kan inni waamamu jechuudha. Kana gadi fageenyaan viidiyoo darbe keessatti waliin ilaalleeti turre. When vector A is decomposed along the rectangular coordinate system, the horizontal component of A is AX equal to A cos theta, and the vertical component A is AY equal to A sin theta. Egaa vectoriin tokko jechuudha. Maaliif qooduu dandeenya? Horizontal component fi vertical component itti qooduu dandeenya jenneeti jirra. Egaa horizontal component isa kam ta'a? AX dha. AX immoo akkamitti arganna? A cos theta dhaan arganna. Vertical component immoo AY dha. AY immoo akkamitti arganna? A sin theta jennee arganna jechuudha. Asirratti egaa AX eenyu faana wal qixa? A cos theta faana wal qixa. Egaa X yeroo hunda cos faana akka deemu hin dagatina. Y immoo eenyu faana deema? Y immoo sin faana kan deemu jechuudha. Asirratti. Kanaafuu AY eenyu faana wal qixa? A sin theta faana wal qixa jechuudha. Ishii kana waliin ilaallee turre viidiyoo darbe keessatti gadi fageenyaan hagas mara kan isin rakkisu miti jechuudha. Egaa viidiyoo taanuun end of unit question and problems kan jedhuun walitti deebina.